niin bareeda jettee meekaappiin dibattu fuula isii akkasuma dhiifti. Nama الله jabaa duuba أكبر jira الله ustaaz. أكبر Nama jabaa duuba jira ustaaz Abdurrahmaani. Ustaaz Abdurrahmaani gorsa ustaaza isii ni jabeeffatti itti bittee boorsaa. Alfiyaa Hussein amanamtuudha ustaazaa fi barattootan gantu gorsa ustaaz Abdurrahmaan qofa agarta yeroo boorsaa isii bantu. Barbaadaa ooltus boorsaa keessaan agartu feerii fi chaappistikii diimtu. Ustaaz Abdurrahmaan ittiin booni ni qabda boo barattuu cimtu. Ustaaz Abdurrahmaan gammaditun hundi bu'aateeti. Ustaaz Abdurrahmaan gammaditun hundi الله bu'aateeti. Ustaaz Abdurrahmaan gammadiin jeetun hundi bu'aateeti. Alfiyaa Hussein yeroon gaafadhu yaa Ustaaz Abdurrahmaan mucaan dhugumaan sifeeti. Sifeeti. الله الله أكبر أكبر الله أكبر Sifeeti. Laal waan biraatii miti waan qur'aana barsiiftee fi kabajjee sifeeti. Yeroon akkana jiru gadheen wanta biraa seeti. Wanni si kabajjuuf diin islaam barsiifta. Hadiisaa quraanaan jannata garsiifta. Fageessaa yaadaa waan gurguddaa hawwaa. Barataan ustaaza kabajee jaalachuun waanuma jiruutiin ta'inaa gowwaa. Aha jaagala. Ustaaz Abdurrahmaan nama biraa jibbeetii alfiyaa jaalataa. Yeroo isiin biyya Arabaatii gufatte Itoophiyaa laalataa. Yeroo isiin asii cabxe maaliif achii okkala miilli walitti hin jiru. Ustaaz Abdurrahmaan jaalala qabeessa duraan qalbiiniiru. Shuf. الله أكبر أكبر Jettanii warri waan uumame hunda kallattii jijjiirtan dhugaan isinitti hime isin fayyaan jirtan maaliif quraana baratteen barsiifne oduun hanga arbaa geessa. Nama waa hunda jaalala fireendi beeku ni dhukkubaa mana yaalaa geessa. Ati quraana kee itti fufime jabaadhu isaas furdisa. Diin baradhu barsiisii hin dhagahin kaa qoosaa. Jabaadhu akka Faaximata Zaaratti biyya lafaa kaafta. Yoo si jaalatanis fasbar bizaada diin ati bar nama baafta. Alfiyaa dubartii hariifa الله barsiisaan أكبر isii الله أكبر akkasii haala. Jabaadhaan isin jaa walumaa galatti congratulation Zaynaba barattuu Ustaaz Sharafuddiniif du'aa godhaadha. Ustaaz Sharafuddinii fi Ustaaz Abdurrahmaan obbolummaa akkatti cimsan agartaniimi. Bakka akkan haqiiqatan wal jaalachuu barattoonni ustaaza jetteedhaan addaan guuroo osoo hin ta'in walitti hidhu. Zaynabaan jechuun barattuu Ustaaz Sharafuddin markaza Nuural Hudaa keessaa. Barattuu Alfiyaan immoo barattuu Ustaaz Abdurrahmaanii markaza Nuurul Islaam keessaa. Fiddeeti kottu walaloota nan dhangalaasii fi akkanaa isiin tun jettee akkasitti jechuudha. Akkasii argamnee isiniin jaa kabajamaa ulfaadhaa dogongora uumameef dhiifama isiniin jechaa sagantaa asumatti isinirraa dhaabeeti. Deema sagantaa hedduun dubbadheemi bakka yeroo isinirraa deema guyyaa biraa hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Salaamullaahi alaikum antum yaa ikhwaanii. Qalbiin nu buute mijjiin dhiiroo jira dawaanii. Ni jira waan dhoofimi quraana isin maal jettanii irra walii nu galchii jebar. الله أكبر warri hinaaftanis lakkii tasgabbaawa milkiin nama hundaa wal duraa fi duubaan akka dhuftus beekaa qabsoon wal fakkaattus kaayyoon gosa gosa hundumaafuu rabbiin haa guutuu fi irran laallu nuti akka dhageenyattis waan keessa jirutu galaana gogoosa kana ta'uu baannaa warra ija dhiibuun waa takkan fiddanii jennaan feetan duudaan lafatti of dhoosa. الله أكبر يا سلام Keessummoonni الله keenyas أكبر keessummoonni keenyas tokkoof lamaa miti hedduu as jiraamii kan alii fi ollaa wal beekuurra jedha waliif beekuu tola. Kanaa ol yoon ture hordoftoonni keenya duubaas narra laala. Barattoota keenya isinis jabaadhaa diin kana barachuun sammuurraa baasuudha waan ta'eef qolola akka benziilaatti bobeessaatti gata sanduuqa wallaalaa. Akkasuma mallee xumura irratti wanniin an barbaadu isinit dhaammachuu
kan sababa isaatiin argamte arraahuu asii walit dhufnee as keessaa dhaadachuun gammachuu irratti gammachuu haaraya gubbaan dabalachuu akka ta'e beekaa barattoota keenya ustaaza yaadachuun dursuu waan qabuufiin hangana dhaammadde imaltuu deemuudhaaf nadaajii guuttachuun assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Raatani sagalee kiiloolee sagalee addaatiini yeroo as gubbaarraa takbiirtaa jettani onnee tiyyatanadha nagootu bara ni ammallee takbiirtaa teessan sannaa jedha hadaraa. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya masha Allah. Allahu akbar. Aye. Ustaaza koo qaalii mee takka ammallee jarri as gadii kun hin dhageenye wallee mee takbiirtaa teessan itti naa deebisaa warra rafe sanis mee hirribaa kaasaa warra rafe sanis mee hirribaa kaasaa akkasii bar Allahu akbar. arraga gammada Allahu akbar. arraga gammadaa sasseeqaa hundinuu guyyaa arraa kanaatu kan keessa gammannu arraga gammadaa sasseeqaa hundinuu guyyaa arraa kanaatu kan keessa gammannu eebba akka ta'een irraanfattanii laayikiilleen agarremaa qabbanooytanii barfoolii diiniitu urgaawa sinirraa mee nu babbareechaa gaa laayikiin nu dabaalaa barhamileen keessan nadhii deemaa caala arraga gammadaa sasseeqaa hundinuu guyyaa arraa kanaatu kan keessa gammannu walaloo tiyyaaniin shaashaa isin godhaa arra guyyaan addaa zanaafataa jedha ustaaza koo qaalii mee waa isinitti himuu eebbifamtoota arraa gaheen isaanii kan cimu anis guyyaa isaaniitiif walaloo qopheessee sagalee koo kanaan hoggaan hin dhiheesse walaloo mu'aazii jennaan hunduu qoqophaa'e hunduu mimirqaanaan wal jala tarraa'e kuunni waraabbata kuun giiftii ol darba ijoolleen mimirqaantee jirti akka jabaa jarana bunni mu'aaz kun maaliif keessaa qaba hedduu nu mirqaanse ja'an akka jabaa isinitti himuu iccitii buna koo isin booharsuudha kaayyoo walaloo koo osuma walaloo koo kana caqasanii walaloo koo jala qalbiidhaan badanii osuma hin beekinuu meeshaa caccabsanii mi'aan walaloo koo jechi kiyyas adda bunni koo sukkaraan yoo feetan soogidda buna kiyya kanaan akkana booharaa mee waa ol daddarbaa gaa hundumtuu hadaraa mee waa ol daddarbaa gaa hundumtuu hadaraa. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Walal- masha Allah. Walaloo koo kana dhageenyaan barjoolleen jecha tokko lama yoo ta'es waaqoollee laal dhaggeeffachuudhaaf hunduu gurra qee ijoolleen maadaamiinuu yaamtuun dhageessu hoggaa mana kaanii yaamtu maadaamiinii naam jedhan duraan dafanii owwaatanii